waggaa 9 guutuu waliin jiraanneerra. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isinin gaafadha. Qophiin seenaa addunyaalessaa irraa seenaama biyya keenya keessaa kan fudhatame obboleettiin keenyi seenaa ishee erga dhaggeeffattanii booda gorsa keessan kan barbaaddudha. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isinin dabarsu ani Gammachiista Shoomeeti. Lafa kanarratti wantoota Waaqayyo eebbisee mi'eessee uume keessaa tokko maqaanaaf dha'e jettanii umuriin namoota bilchaatan utuu gaafattanii gaa'ela jedhan isiniif deebisu. Gaa'elatti milkaa'uun waan salphaa miti. Tarii Waaqayyo harkaaf harkatti nu bira yeroo fidu madaalliinsaa gadi bu'ee tokkorraa gara tokkootti yeroo taallu tokkorraa immoo gara biraa yeroo deemnu ilmaan nu gidduudhaa dhalatan yookiin immoo firiin haalli guddina isaanii gaaffii nutti ta'ee kan hin beeknellee jiraachuu ni danda'a. Abbaa manaan tokko tokko hanga haadha manaa 3 fuudhee maqaa ijoollee isaallee akka dagatu jechuuti. Haati manaan tokko tokkos erga 2 of jala buustee booda kuni naaf hin taane jettee gara biraa yeroo feetu yeroo heerumtu ni argina. Haa ta'uutii garuu sirriitti ogeessa ta'anii qabatanii jennaan umrii ofii guutuu nama tokko waliin akka jiraatanii eebbi addunyaa kanarra hin jiru. Gaa'elli jireenya lafa kanaa uumamani keessaa kabaja guddaa kan qabuu fi qorumsillee itti kan heddummatudha. Namoonni gaa'ela keessatti walii kan waa lamaa fi tokkoffaan amala ijoollummaadhaan isaan baritu bultii keessa galee yeroo isaan jeequ, lammaffaa immoo sababni ta'e itti maxxanee namni biraa maddiidhaa ani siif jira yoo ishee hiikte yoo isa hiikte kan jedhu yoo jiraateen ala gaa'elli sababiitti hiikamuu hin qabu. Manguddoonis waliikkaa gaa'elaa salphaatti raawwatanii tarii abbaa manaan yookiin immoo haadha manaan ilmaansaaf ta'u yoo dide namummaa isaan gadi bu'ee qaaneffatamaa yookiin immoo qaaneffatamtuu yoo ta'ani qofaadha. Seenaa har'aa keessatti haadha manaa fi abbaa manaa waggaa 9 guutuu jaalala kabajaa fi ulfinaan waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaanis abbaa manaanis qacaramanii hojii mataa isaanii qabu. Manni isaanii guutee ormaafuu baay'atee kana fudha. Haa ta'uutii garuu firri dhiyoos firri fagoos ollaanis hiriyoonni isaaniis mana isaanii yeroo ga'u gaaffii isaan yeroo hedduu namas rabbiinis gaafatanii furmaata dhaban otoo isaan hin gaafatiin oolee bulee hin beeku. Waggaa 9 guutuu waliin jiraataniiru. Qabeenyas akka garaatti horataniiru. Ofirra darbanii hiyyeessa gargaaraa oolu. Namni alaas manaas isaan argu maal ta'a yoo wal jaallatan akka haadha manaaf abbaa manaa kanaa waliin ta'anii gammadaa kolfaa manattis alattis waliin jiraatanii jedhee isaan hawwaa. Haa ta'uutii garuu waggaa amma kana waliin jiraatanis hardheen isaanii ilmaan horachuudha. Daa'ima tokkollee hin qabanii. Guyyaa falkan lamaan isaaniiyyuu walitti dhufanii yaa Rabbii ilma nuuf kennii daa'ima baay'ee hawwineerraa jedhanii kadhatu. Keessumaa abbaa manaan daa'ima argachuu baay'ee fedha. Haati manaas hin feetu jechuu miti. Haa ta'uutii garuu fedhii guddaan hawwiin daangaa hin qabne kan jiru abbaa manaa biradha. Gadi bahee akka carraa daa'ima daandii irratti yoo argu imimmaantu ija isaa guutaa. Yaa Waaqayyoo yoomuman akka namaa harka kootti qabattee daa'ima koo waliin hin deemaa yoomin mana barnootaa keessaa maal ta'a waan hundumaa na dhowwattee daa'ima
qofa naaf kenniteetta ta'ee jedhee isatti boo'a. Haati manaas akkanuma otuma waliin jiraatanii yeroo tokko rabbiinoo kadhannaa keenya nuuf deebisuu didee mee karaa namtolcheedhaan yaalaan hakiimni dooktarri wanta nuun jedhu dhageenya jedhanii haati manaan akka laalamtuuf mana yaalaa deemu. Yeroo hedduu maseenummaan kan dubaraa malee kan dhiiraa akka jiru hawaasa keenya keessatti baay'ee ifaa miti. Yeroo mana yaalaa deeman gadameessa haadha manaarraa ulfaa'uu dhorkuu kan danda'u xannachi xiqqoon akka jiru itti himamee qorichaan baatiiwwan muraasa booda garuu baduu akka danda'u ulfaa'uus akka dandeessu ragaan ba'amaa fi haati manaaf abbaa manaa kunis sammuu isaaniitti abdii guddaadhaan eeggachuu jalqabanii haati manaas qoricha fudhadhu jedhamte erga fudhattee booda gadameessi ishee ulfaaf banaa ni ta'a. Haa ta'uutii garuu ammas yaalanii baatiidhaan eeganii wanti kun uumamuu ni danda'a. Si'a lammaffaaf deemanii mana yaalaa yeroo laalaman haati manaan da'uu akka dandeessu guutummaa guutuutti itti himamee tarii saayinsii waan beekuuf abbaa manaan akka qoratamu taasifame. Haa ta'uutii garuu deebiin argame baay'ee nama gaddisiisa. Abbaa manaan uumamaan ilmaan argachuu hin danda'u. Sanyiin kormaasaa sanyii dhala argamsiisuu danda'u miti. Yeroo kana ture egaa gaddi caalu abbaa manaatti dhaga'amuu kan jalqabe. Haadha manaa akkana wal jaallatanii gidduutti waliin jiraachuu jaalalaan itti fufurra. Keessumaa abbaa manaan fedhii fi jaalalli daa'imaaf qabu akkuma isaa kan haadha manaasaa itti fakkaatee kanaan booddee umriin da'umsa kee ana biratti otoo hin dhumiin deemii heerumiitii daa'ima godhadhu jireenya jaallattu jiraadhu walirraa adda baanaa jedhee carraa kan kenneefi haati manaanis daa'ima baay'ee jaallatti. Haa ta'uutii garuu jaalala abbaan manaa ishee lafa kanarratti kennuu fi eenyuma biraayyuu argachuu akka hin dandeenye sirriitti waan beektuuf haga har'aatti murteeffattee biraan deemne. Hiriyoonni ishees firoottan ishees maal si dhibe dhalchuu kan hin dandeenye isadha malee dhaluu kan hin dandeenye siidha. Jireenya lafa kanaa yoo ta'e tokkuma dhala kan namaa caalu dachii kanarra waan hin jirreef dafii umriin kee otoo hin darbiin heerumiitii ilmaan horadhuu jedhanii ishee gorsu. Abbaan manaa ishee erga ilaalamee firii isaa harkatti qabatee booda gammachuun kana dura qabu jalaa hir'ateera. Akka kaleessaa guutummaa guutuutti gammadaa miti. Yeroo hunda guyyaa guyyaatiin haadha manaa isaatiin walirraa adda ba'uu qabnaa. Anaan rabbitu akkana godhee na uume ati na waliin maaliif rakkattaa jedhe yaada dhiyeessaa fi haati manaan garuu sammuu isheef yaada dhuunfaa gara biraa qabdi. Bakka guddifachaa deemtee ilmaan haadhaaf abbaan gatanii biraa deeman firan qabne guddifachuun ifeeti. Haa ta'uutii garuu kana keessatti sodaa guddaa of keessatti horatteetti. Tokkoffaa ilmaan bakka guddifachaadhaa fidan bor erga guddistee booda namootumti naannoollee isaan maatii si da'an miti maatii si guddisanidha malee jechuun ilmaan guddisan sammuu yeroo tuqan gaaffii deebii hin qabne gidduutti uumamutu yaaddoo itti ta'e. Inni gara biraa immoo erga guddatee ilmaansaa namni jibbu waan hin jirreef maatiimti dhiisanii yookiin immoo ilmaan isaanii gatanii deeman booddee mucaa keenya nuuf kennaa jedhanii yeroo gaafatan haadhaaf abbaa ta'anii warra guddisanitti rakkina uumamu yaaduun salphaa waan hin taaneef haadhaa fi abbaa irra caalaa immoo manni murtiillee wanta namaaf hin dubbanneef waan gootu gaaffii isheetti ta'e. Daa'ima guddifachuu yookiin immoo dahuu akka qabdu dafteellee murteeffachuu akka qabdu sammuu isheetti himaa. Haa ta'uutii garuu isa kam akka murteeffattu yaaddoo itti ta'ee yaaddoo ishee gama toora sooshaal miidiyaatiin gara keenya dhiyeessiteetti. Mee obboloonni koo seenaa ishee dhaggeeffattan kana godhi jedhaanii yaada keessan qoodaa. Obboleettiin keenyi abbaa manaa ishee waliin maalaa murteeffattu? Ani garuu gabaabseen akkana jechuun nan barbaada. Firii bultii kan namaaf kennu Waaqayyodha.
Waaqayyo waanuuf guutee waammoo nu hir'isaa. Dhuguma akka sila dubbatte gaa'illi kee gammachuu guutuu qabaa. Ollaanis isinitti naafaa. Kanammoo bakka biraa deemtee argachuu kan hin dandeenyeef Waaqayyo gaa'ila kanaaf gammachuutu caala jedhee har'a waan murteesseef bor immoo gadameessa cufamee jaarsa jaartii umuriin irra darbeefiyyuu ilmaan kennuu waan na danda'uuf jireenya keessan keessatti abdiin kutatiinaa walirraas addan bahina. Yoo isiniif danda'ame qoradhaatii ijoolleema naannoo keessan jiraatan haadhaaf abbaan harka qalleeyyii ta'an yookiin immoo irraa du'an otuma ijoolleen beekanii haadha dhabbaa ta'aatii guddifadhaa yaada jedhu isiniif hin qabaamu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayikii fi sheer gochuullee hin dagatinaa jechaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu sabskraayib gochuun maatii keenya ta'a. Seenaa barsiisoo gara birootiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Oolmaa gaarii. Jirumatti hin tolle